yaa wal qixanii ta'a. Haawuriin asii kunis wal balleessee jira. 4 baay'isuu 60 maaltu naaf yuunitiin miniitii hafe jechuudha. Akkasuma gara sakandii tokko akkamitti jira sa'aatiin takka waan haawuriin takka sakandii 3,600 yoo taate sa'aatiin 4 sakandii meeqa taati jennee mallattoo gaafii goona. Kana booda kiriis roos baay'isnaa jechuudha. Tokko haawurii baay'isuu yaa walqixani ta'a. 4 haawurii baay'isuu 3,600 sakandii waliin baay'isna. Yaa kophaatti hambifachuudhaaf jala tokko yaa asittis jala tokko haawurii asittis jala tokko haawurii goota. Haawuriin bada isinis. San booda yaa walqixani ta'a. 4 baay'isuu 3,600 sakandii yoo waliin baay'iftu 14,400 sakandii ta'a jechuudha. Bifa kanatti fakkeenya akkamitti yeroon akka safaramuu danda'u adda baafachuu dandeenya jechuudha. Akkasuma tempereechara safaruu jedha. Tempereecharri akkamitti safarama? Look, tempereechara safaruu. Tempereechara jechuun maali dura irratti? Tempereechara jechuun safara ho'inaa jechuudha. Safara ho'inaa yookiin qorrina qaama tokko. Qaamuma dhiyaatu maashina wayyaatu qaama lubbu qabeessa orgaanizimii lubbu qabeessa wayyaatu ho'a isaa safaruu qabbana qorrina isa keessa jiru safaruun tempereechara safaruu jechuudha. Tempereecharri hamma safara anniisaa yookiin ho'a sochii giddugaleessa suudoowwan qaama tokko keessatti argaman jechuudha. Hamma ho'a qaama namaa keessa olii gad socho'uu jechuudha. Yookiin qorra qaama namaa keessa jiru jechuudha. Tempereechara qaama tokko safaruudhaaf meeshaa maal jedhamutti gargaaramna? Meeshaa termomeetir jedhamutti fayyadamna. Termomeetira meeshaan jennu kuni gosa gurguddoo 4 jira. Ta'a adda addaa jechuudha. Akaakuu termomeetiraa. Tokko termomeetira meerkurii, termomeetira alkoolii, termomeetira dijitaalaa, termomeetira cararaa jedhamu jira. Kun hundinuu tempereechara hamma ho'aa yookiin qorra qaama namaa tokko keessatti argamuuti safaruudhaaf fayyada jechuudha. As galatti maaltu jira? Guulantaalee tempereechara 3tu jira. Guulantaa tempereechara ittiin ibsamu. Ho'i sun yookiin qorri ittiin ibsamu 3tu jira. Isaanis guulantaa tempereechara seelsiyeesii kennuu jira. Guulantaa tempereechara faaraanaayitii jira. Guulantaa tempereechara kaalvinii jennuun jira. Guulantaan tempereechara inni seelsiyeedha. Akkamitti ibsama? Guulantaan kuni saayintistii biyya Siwiidin kan ta'e Andrees Celsius jedhamuudhaan kan beekamu bara 1742tti waa'ee seelshiyelii yuunitii kana ibse moggaase jechuudha. Qabxiin baqina cabbii tokko 0dha jedheen. Bishaan tokko cabbiidhaan tureef akka firijaayee jechuudha. Sadarkaan inni irratti baqu 0 irratti jedheen. Digirii seelshiyelii 0 irratti. Fi qabxiin danfina bishaan tokko digirii seelshiyelii inni irratti danfu 100 jedhee moggaase jechuudha. Idda bu'ee yuunitii guulantaa kanaa maal jedheen? Digirii seelshiyel. Digirii seelshiyesii jedhee moggaase jechuudha. Isa inni itti aanu guulantaa tempereechara faaraanaayitiiti. Guulantaan kuni hayyuu fiiziksii biyya Jarmanii kan ta'e Daani'el Gabriel kan jennuun kana. Daani'el Gabriel Faaraanaayit jedhamuudhaan jaarraa 18ffaa keessa guulantaa tempereechara faaraanaayitii jedhamu kana moggaase jechuudha. Yuunitiin guulantaa kanaa maali? Digirii faaraanaayitiidha jechuudha. Digirii faaraanaayit jedhamti. Inni itti aanu guulantaa tempereechara kaalviniiti. Guulantaan kunis injiinaraa fi hayyuu fiiziksii biyya British Lord Calvin jedhamuun bara 1848tti moggaafame jechuudha. Akkasuma qabxiin baqina cabbii guulantaa kanaa Calvinii jalatti jechuudha. Qabxiin isaa meeqa? 273 kan cabbiidha jechuudha. Sila seelshiyelii jalatti 0dha jenneen.
kaalviinii jalatti ammoo 273 fi qabxiin danfina bishaanii seelisheelii keessatti 100 danfa jenne kaalviinii keessatti 360 jechuudha jedhee moggaase. Yuunitiin gulantaa kana kaalviinii yoo jedhamu iddoo bu'een isaatis kaadha jedheen. Digirii akka faaraanaayitii fi akka seelisheeliitti digirii hin qabu inni kaa jedheetuma ta'a. Itti fufuudhaan jijjiirraa gulantaalee tempireecharaa kana yommuu ilaallu hariiroo gulantaalee tempireecharaa garaagaraa jidduu jiru beekuun tempireechara gulantaa tokko irraa gara gulantaa birootti jijjiiruuf fayyada jechuudha. Hariiroo gulantaalee tempireecharaa garaagaraa jidduu jiru beekuun gulantaa garaagaraa kamtu jira? Seelisheelii jira, faaraanaayitii jira, kaalviinii jira. Hariiroo jidduu isaanii kana jiru beekuun tempireechara gulantaa tokko irraa gara gulantaa birootti jijjiiruudhaaf nu fayyada jechuudha. Formulaa mataa isaa qaba waan ta'eef. Hariiroon tempireechara gulantaa seelisheelii fi faaraanaayitii akka armaan gadiitti ibsamee jira jedha. Formulaa mataa isaa qaba akkuma isin jedhee asitti tempireechara digirii faaraanaayitii walqixanii taha general formulaan isaa kana kuno. Tempireecharri digirii faaraanaayitii walqixanii taha 9/5 tempireechara digirii seelisheelii ida'uu 32ti. Akka kennamuu danda'a. Tempireechara digirii faaraanaayitii yeroo barbaannu tempireechara digirii seelisheelii nu kenna. Hogguus bakka kana buusneetuma ittiin argannaa jechuudha. Akkasuma tempireechara digirii seelisheelii kanaas yoo fudhannu tempireechara digirii seelisheelii walqixanii ta'a 5/9ti. Faallaadha. 9/5 ture jechutti asitti immoo 5/9 tempireechara digirii faaraanaayitii irrisuu 32 hammattuutti cufataa jechuudha. Formulaa wal jijjiirraa gulantaalee tempireecharaa ittiin beeknu jechuudha. Gulantaa seelisheelii irraa gara gulantaa kaalviiniitti yookiin gulantaa kaalviinii irraa gara gulantaa seelisheeliitti jijjiiruuf immoo temperature TK is equals to jennaan. Asitti temperatureii kaalviinii walqixanii ta'a temperature digirii seelisheelii ida'uu 273 akkasuma temperature digirii seelisheelii kana yommuu asirraa barbaannu temperature digirii seelisheelii walqixanii ta'a temperature kaalviinii irrisuu 273 kana fayyadamnee wal jijjiiruudhaan argachuu dandeenya jechuudha. Fakkeenya yoo ilaalle temperature wanta tokko 50 digirii seelisheelii yoo ta'e temperature kun gulantaa faaraanaayitii fi gulantaa kaalviiniin meeqa ta'a jedha. Faaraanaayitiidhaan kaalviiniidhaan meeqa ta'a jedha. Kennama barbadamaa fi furmaata. Kennamaan meeqa? 50 digirii seelisheeliidha. Barbadamaan eenyu? Faaraanaayitii kaalviiniidha. Formulaan itti fayyadamnu gaa ka faaraanaayitii yoo fudhannu temperature digirii faaraanaayitii walqixanii ta'a 5/9 temperature digirii seelisheelii ida'uu 32ti. Walqixanii ta'a jennaan gaasitti. 9/5 bakka temperature digirii seelisheelii jedhu san maal buufanna 50 plus 32. San booda yoonii fi salphifnu 5 meeqa ta'a kun? 5 takka 5 meeqa ta'a 10. 10 baay'isuu 9 meeqa? 90. Ida'uu 32. Walitti yommuu ida'anu waan nuti argannu maali? 122 jechuudha. Inni itti aanu asumatti temperature kaalviiniiti. Temperature kaalviinii walqixanii ta'a temperature digirii seelisheelii ida'uu 273. Temperature digirii seelisheelii inni asii 50 nu kenname plus achuma irratti 273 dabaltaa walii yoo idaanu 323 kelvinii ta'a jechuudha. Inni biraa kuni fakkeenya temperature yommuu nu kennamu akkamitti kaalkuleet goonee hojjechuu dandeenyuti nu agarsiisa asitti. Formulaa beekuun murteessaadha jechuudha. Kennamaarra dhaabbattee formulaa gargaaramuudhaan rizaaltii argachuu barbaaddu san bira geessa fi barbaachisaa ta'e san jechuudha. Qaamolee fiizikaalaa shallagamoo yookiin diriirfamoo bira yoo geenyu qaamolee safartamoo fiizikaalaa shallagamoo yookiin diriirfamoo kan jedhaman qaamolee safartamoo bu'uuraa lamaa fi isaa ol irraa waliin baay'isuudhaan yookiin waliif hiruun
hamma safaramoo fiizikaalaa hiika qabeessa haaraa argamudha. Fakkeenyaaf bal'ina safaruu, shallaguu, qabee, rukina, hamma waan tokkoo, humna waan tokkoo shallaguun ni danda'ama jechuudha. Inni biraa qaamolee safartamoo shallagamoo kanneen yuunitii waltaawaa isaaniitti wajjin yoo ilaallu bal'inni aadhaan bakka bu'a, qabeen vaadhaan bakka buuti, akkasuma rukinni paadhaan bakka bu'a, humni faadhaan bakka bu'a. Yuunitii waltaawaa isaanii yoo ilaallu bal'inni iskeer meetiriidhaan ibsama, akkasuma qabeen meetir kiubiidhaan ibsamti, akkasuma rukinni kiiloo giraama irra kiub meetiraan ibsama, akkasuma humni niwutooniidhaan ibsama jechuudha. Kabraa bal'ina safaruudha. Bal'ina safaruu kana keessatti bal'ina jechuun maali? Hamma dirra qaama tokkoo kan safaru jechuudha. Bal'ina jechuun hamma dirra qaama tokkoo naannoo waan tokkoo safaruutu bal'ina jedhama. Fakkeenya bal'ina biyya tokkoo, bal'ina magaalaa takkaa, bal'ina mana tokkoo yommuu safarru bal'ina safaruu jira. Bal'ina naannoo isaa jechuudha. Iddoo bu'een isaa aadhaan ibsama. Yoo ta'u yuunitii waltaawaa bal'ina kanaa maali? Meetir iskeeriidha jechuudha. Tokko kiiloo meetir iskeeriin meetiratti meeqa yoo jenne bal'ina meeqaati? Miiliheena takka meetir iskeerii ta'a. Tokko meetir iskeeriin seentimeetiratti meeqa yoo nuun jaame 10,000 meetir iskeerii ta'a. 10,000 seentimeetir iskeerii ta'a. Tokko meetir iskeeriin deesimeetiratti meeqa yoo nuun jaame 100 deesimeetir iskeeriititu tokko meetir iskeerii ta'a jechuudha. Tokko meetir iskeeriin millimeetir iskeeriidhaatti meeqa yoo nuun jaame miiliheena takka millimeetir iskeeriititu tokko meetir iskeerii nuu ta'a jechuudha. Bal'ina danaalee armaan gadii kana shallagi jedha. Bal'ina reektaangilii bal'ina rog-sadee kan reektaangilii kana akkasuma kan rog-sadeedha. Foormulaa mataa isaa qaba. Asitti bal'inni aan wal qixanii tahaa laa baay'isuu waadha. Laan dheerina waan dalgaa jechuudha. Dalgiidha jennaan. Kan reektaangilii bifa kana fayyadamuudhaan bal'ina reektaangilii tokko safaruu ni danda'ama. Foormulaa kana gargaaramne jechuudha. Yoo dheerinni kun nuu kenname, yoo dalgi kun nuu kenname bal'ina reektaangilii kana hojjechuun salphaadha. Akkasuma rog-sadee kana bira yoo dhuftu bal'inni aan walqixanii ta'a takka irra lamaa hammattuu ta'e laa baay'isuu haa jedha itti cufama. Asitti rog-sadee kana keessatti oleen kun maalii hojjaadha? Labbaan dheerina L-dhaan bakka bu'a. Rog-sadeen tokko yoo nuu kenname as keessatti hojjaadhaa fi dheerinni kun yoo nuu kenname bal'ina isaa kaalkuleet godhuun foormulaa kana fayyadamna jechuudha. Tokko irra lammaffaa hammattuu gote tokko baay'isuu haan maal nuu kenna jechuudha. Foormulaa kana gargaaramnee akka nuti hojjennuu nu dandeessisa jechuudha. Akkasuma bal'ina iskeeriidha. Bal'ina iskeerii kana rogni afranuu walqixa. Kanaaf asiinis walqixa waan ta'eef L times L bal'ina iskeeriidha. Aan walqixina ta'a laa baay'isuu laa jennaan. Kennamaan asii kaasii hojii walqixa waan ta'eef walitti baay'inaan bal'ina iskeerii tokko argatte jechuudha. Bal'ina geengoodha. Geengoo nuu kenname kana biratti aan walqixanii tahaa PR square. P jechuun paayi jennaan. R jechuun square kunoo handhuura geengoo irraa fageenya handhuura geengoo irraa ka'ee haga naannawa geengootti jiru jechuudha. Handhuura geengoo irraa hanga achitti. Geengoo fi geengoo jidduu kan qaxxaamuru ammoo dheerinni waliigalaa geengoo asii fi asidduu jiru yoo ilaalle immoo diyaameetirii jedhama sun. Diyaameetir. Kanaaf bal'inni handhuura geengootii fi hamma asii jidduu jiru raadiyeesiidhaan ibsama. Bal'inni waliigalaa ta'u maali? Yoo jenne foormulaa kanatti fayyadamuudhaan kaalkuleeshin herrega yookiin kennama tokkotti nuu kennamu hojjechuu ni danda'ama jechuudha. Fakkeenya yoo fudhanne barattuu Aayishaan waraqaa boca iskeerii qabdu iskeer kanan dagatiin. Barattuu Aayishaan waraqaa boca iskeerii qabdu kan dheerinni isaa 1 seentimeetira qabu
murtee qopheessitee jedhe. Bal'inni waraqaa kanaa meetira meeqa nuun jedhe. Amma yoo iskeerii nuun jedhu kana dagachuu hin qabnu. Isa kana dagachuu hin qabnu. Formulaan iskeeriidhaa A walqixa nataa L times L ka jedhu kana dagachuu nurraa barbaachisu jechuudha. Tokko seentimeetirri meetira meeqa? Bal'inni egaa meetiraan ibsama waan ta'eef jecha yuunitii waltaa jijjiiruun dirqama. Tokko seentimeetira jennuu kanname gara meetira jijjiirana nuti. Duwwaa tuqaa duwwaa takka meetira nuu ta'e. Erga kana ta'ee barbaadamaan keenya aadha. A walqixa nataa maali? Laa baay'isuu laadha. So laan meeqa? Dheerinni meeqa? Duwwaa tuqaa duwwaa takka. Asittillee duwwaa tuqaa duwwaa takka. Waliif baay'iftaa duwwaa tuqaa duwwaa takka meetir iskeer ta'a jechuudha. Lakkoofsa kana gama saayinsaa mala saayinsaatti yoo fayyadamnu tuqaa tana sii baasna. Tuqaan tun deemtee takka tana achi dabartee maal fiddi 10 the power of -4 kana fiddi jechuudha. Mala barreeffama saayinsaadhaan jechuudha kun. Inni biraa geengoo armaan gadii raadiyeesiin isaa jedhana. Geengoo armaan gadii kana raadiyeesiin isaa 2 ta'eef bal'ina isaa shallage jedhe. Raadiyees geengoo bal'ina geengoo yeroo shallagnu formulaan asin nuu kannamee jira. Raadiyeesiin inni nuu kanname meeqa? 2. Geengoon kunooti. Raadiyeesiin inni nuu kanname kunoo 2. Kennamaan raadiyeesii walqixa 2 seentimeetira. Barbaadamaan A walqixa nataa gaafiidha jechuusitti. Furmaata bira yoo dhuftu formulaan jeneraalii maal ta'e A walqixa ni ta'a pi r squareedha. Pi jechuun meeqa bakka buuti? 3.4 bakka buuti. 3.4 bakka buuti. 3.4 baay'isuu hammattuu gooteet iskeerii qabdi waan taateef jecha isa kana iskeer goona. Duwwaa tuqaa duwwaa 2 meetir iskeer. Sambooda yeroo iskeer godhattee 3.4 yeroo baay'istu waan nuti as arganne meeqa? Duwwaa tuqaa duwwaa takka 2 5 jaameetir iskeeridha jechuudha. Inni biraa qabee safaruudha. Volume seenuun san. Qabee safaru qaamni fiizikaalaa kamiyyuu iddoo murtaa'e qabaachuun isaa beekamaadha jedhe. Qaamni fiizikaalaa argamu tokko qabee ni qaba. Iddoon qaamni fiizikaalaa qabatu suni maal jedhama? Qabee jedhama. Bakki nuti teenyu bakki nuti qabnee teenyu takka fakkeenyaaf qabee jedhamti. Bakki nuti televezyiinii kaayyennu. Bakki nuti meeshaa baruu barsiisuutti fayyadamnu kaayyennu qabee jedhamti. Kanaaf qabeedha jechuun maali? Iddoo qaamni fiizikaalaa tokko qabatee taa'u jechuudha. Iddo bu'een isaatis maali? Vaadha. Iddo bu'een isaa vaadha. Yuunitiin waltawaa qabee kanaa immoo meetir kiubiidha jechuudha. Yoo ta'u yuunitoonni qabee biroo ni jiru kan qabee safaruudhaaf gargaaran. Kuubii deesimeetiraa jira, kuubii seentimeetiraa jira, kuubii millimeetiraa jira. Isaawwan kunni yoo kennamaa keessa nuu kennaman gara meetir kiubii jijjiirna dura. Jijjiirranneetti eegasii formulaa keenya fayyadamnee barbaanna jechuudha. Hariiroo jidduu isaanii jiru yoo ilaallu asitti tokko meetir kiubiin jedha 1000 deesimeetir kiubiidha jedha. Tokko meetir kiubiin miiliyoona takka seentimeetir kiubiidha jedha. Tokko meetir kiubiin walqixa nataa biiliyoona takka millimeetir kiubii jedha. Hariiroo yuunitii waltaa kana gidduu jiru qabachuun qacoola barbaachisaadha. Yoo kanan beekin kaalkuleeshina nu kan nama hojjechuun hin danda'amu waan ta'eef ijoodha jechuudha. Qabee jajjaboo boca sirnaawaa qabanii safaruu fakkeenyaaf qabee jajjaboo boca sirnaawaa qabanii safaruu jedha. Jajjaboon bocaa fi qabee murtaawaa qaba. Garuu dhangala'oon bocaa fi qabee murtaawaa hin qaban. Qabee murtaawaa ni qaban, boca murtaawaa garuu hin qaban. Bocni jajjaboo tokko boca sirnaawaa yookiin sirnaawaa kan hin taane ta'uu danda'a garuu. Bocni jajjaboo tokko boca sirnaawaa ta'e tokko yookiin kan sirnaawaa hin ta'in tokko ta'uu danda'a. Fakkeenya yoo ilaalle qabeen piriizimiidha.
fakkeenya qabeen vaadhaan bakka bu'enne jajjaboo piriizimii tokko boca sirnawaa qabu fakkeenya bilookii kiubii dheerinni isaa L dalgii isaa W hojjaan isaa H waliin baay'isuudhaan shallagama. Asitti V is equals to L W and H. Kun L fi W fi H'n yommuu walitti baay'atu kaalkuleet godhama jechuudha. Qabeen piriizimii kanaa bifa kanaan kaalkuleet ta'uu danda'a jechuudha. Qabeen silindarii boca sirnawaa hojjaa raadiyeesii ta'ee qabu tokko akka armaan gadiitti formulaa kanaan fayyadamee agarsiifamuu danda'a. Asitti raadiyeesii wanta geengoo kana yoo laallee silindarii kana yoo laallee hojjaan kunoo asii kana asitti raadiyeesiin gubbaa kana irratti argama. Maal ta'a V walqixanii ta'a pi r square times H formulaa kana gargaaramuudhaan kennama silindarii tokko hojjechuu dandeenye hojjannee qabee isaa hammam takka akka inni of keessa qabatee jiru kaalkuleet godhee argachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf mata dureen keenya kan arrantanaa kan kutaa 8ffaa asirratti dhaabbata. Mata duree itti aanus qabannee haga dhufnutti nagayaan nuuf turaa fayyadamaa waliifillee share godhaa like godhaa subscribe godhaa isiniin jenna. wal guddisuun aadaa keenyaa subscribe godhuu like godhuu share qofa godhuudhaan irraa fayyadamaan gargaaraa nu cinaa dhaabbataa isiniin jenna. Galatoomaa naa jiraadhaa.